Akkam nagaa jirtu kanneen yeroo jalqabaaf chaanalii kana bantanii dhaggeeffataa jirtan maqaan kiyya Dr. Abarraa Birhaaniin jedhama. Ispeeshaalistii fayyaa ijoollee fi daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanaan dura chaanalii kana sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuun wantoota fayyaa daa'immanii wajjin wal qabatan guddina daa'immanii akkasumas sirna nyaataa daa'immanii wajjin wal qabatan ilaalchisee barnoota yeroo yerootti kennu akka dursa isin ga'u taasisa. Mata dureen irra qabadhee dhiyaadhe ijoollee amala hidhii isaanii xuuxuun madeessan amala akkasii akka isaan dhaaban taasisuuf wantoota maatiin gochuu qaban irratti barnoota gabaabaan qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Namni kamiyyuu yeroo tokko yeroo haalli qilleensa naannoo isaa jijjiiramu haala qilleensa naannoo isaa irratti hundaa'uudhaan hidhii isaanii yommuu gogu naannoon hidhii afaan keenyaa yeroo gogu afaan keenya jiisuuf yookaan naannoo hidhii afaan keenya jiisuuf akkasumas immoo yeroo gogu san hooksisuu waan danda'uuf hidhii keenya arraba keenyaan jiisuu yaalla jechuudha. Kun daa'imman qofa osoo hin ta'in namoonni gurguddoo kamiyyuu yeroo qilleensi naannoo keenyaa diraay ta'e gogaa ta'e hidhii keenya akka goggogsuu barbaadu. Arraba keenyaan hidhii keenya jiisuun yeroo hedduu kan mudatudha jechuudha. Kun yeroo hedduu kan rakkoo hin qabnee fi namni hedduun kan godhuu fi kan rakkoo hin qabne kan ofumaa deebi'ee dhiisudha yeroo hidhiin keenya goguu dhiisu yookaan nu hooksisuu dhiisu. Kun haala qilleensaa irratti hundaa'a jechuudha. Yeroo hundaa kan hin taanee fi haala qilleensaa irratti hundaa'e namni hundumtuu yeroo hidhiin isaa gogu yookaan isa hooksisu arrabaan amala jiisuu qaba. Haa ta'u malee daa'imman tokko biratti keessumaa naannoo umurii waggaa 5 hanga waggaa 10 daa'imman umurii kanatti argaman biratti amala yeroo dheeraa turuun hidhii fi gogaa naannoo hidhii isaanii jiru akka dhiibbaa irratti fidu taasisa. Yeroo gabaabaa qofa osoo hin ta'in yeroo dheeraa hidhii isaanii arrabaan jiisuun hidhii isaanii xuuxuun naannoo gogaa naannoo hidhii jiruu fi hidhii isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Akkuma suura irratti argaa jirtan kana gogaan naannoo hidhii daa'ima kanaa jiru gogee jira. Akkasumas immoo amma hidhii jiisuuf ilkaaniin amma mocoruu amma xuuxuun jira jechuudha wanti kun. Sababa amma hidhii jiisuuf arrabaan tuttuqu akkasumas immoo ilkaaniin jiisuu yaaluudhaan kan ka'e naannoon hidhii daa'ima kanaa xiqqoo diimatee jira jechuudha. Dhibeen kun sababa amma hidhii isaanii ofumaan of arraabuu fi akkasumas immoo jiisuun kan dhufudha. Amma jiisuu fi deebee goguun hidhii fi akkasumas gogaan naannoo isaa kun ittisoo uumamaa gogaa naannoo sanaa jeequun akka madaa'u taasisa. Qaamni keenya uumamaan ittisoo dhibeewwan adda addaa irratti taasisu kan mataasaa qaba. Amma hidhii jiisuun kun amma hidhii arraabuun kun akkasumas immoo ilkaaniin xuuxuun kun akka ittisoon qaama naannoo sana jiru akka gad bu'u taasisa jechuudha. Kun immoo maal taasisaa ittisoon qaama naannoo sana gad bu'uunaan akka madaa'u taasisa jechuudha. Madaa'uun kun immoo dabalataan yoo hooksisuuf goguuf amma jiisuuf hidhii arraabuuf ilkaaniin hooquun daran akka dabalu taasisa. Naannoon hidhii keenya gogaan naannoo sanaa yoo xiqqoo akka madaa'u ta'e madaa'uun sun immoo dabalata maal godhaa akka nu hooksisu taasisa jechuudha bakki sun. Kanaaf amma daran akka hooqu daran akka jiisuu yaallu nu taasisa jechuudha. Kun immoo akka wanti sun madaan sun dabalaa deemu taasisa. Daa'imman hedduun amala kana qaban allerjii qaamaallee qabu yookaan atoopik dermaataayitis kan jedhu sinsinnaa'uu qaamaa bakka biraa qaama isaanii adda addaallee yeroo qilleensi jijjiiramu yeroo uffata jijjiiramu yookaan yeroo tariitii saamuna adda addaa fayyadaman bakka biraa kan isaan hooksisu jiraachuu danda'a jechuudha. Allerjii gogaa bakka biraa kan qaban ta'u jechuudha daa'imman hedduun. Dabalataanis hidhii arraabuu fi amma ciniinuun mallattoo aariiti. Daa'imman yeroo hedduu aaran amma hidhii ciniinuu amma hidhii arraabuu kanaafuu naannoon hidhii daa'immanii yoo madaa'ee jiraate tareetii daa'imman akkasii daa'imman amma aarii adda addaa qaban ta'uu danda'a. Daa'imman akkanaa naannoon hidhii isaanii mallattoowwan akka diimachuu, gogiinsa qabaachuu fi akkasumas amala shaakarraa'uu kan godhatudha. Haalli kun dabalaa yoo deeme madaa'uun dhiiguu fi akkasumas immoo dhiiguu qofa osoo hin taane akka hedduminaan itti jabaataa adeemu wanti kun moor dabalataan akka madaa'aa deemu taasisa jechuudha. Kun immoo maal godhaa baay'ee isaan jeeqa. Naannoon sun diskomfortii itti dhaga'amaa isaan jeequu danda'a jechuudha. Amma suura kanarratti akka argitanitti kun hedduu kan gogee fi kan madaa'aa jiru jechuudha bakki kun. Kan shaakarraa'eeru. Amma kun jalqaba xiqqoo tura.
achumaan isa xiqqoo goge sana jiisuuf amma dhiixuutu sun immoo madeessaa deema. Madeessaa deemuun immoo akka naannoon sun akka kanaatti madaa'u taasisa jechuudha. Amala akkanaa dhaabsisuuf wantoota maatiin gochuu qaban jennee yoo ilaalle ni jalqabaa amalli akkasii yoo itti fufe akka hidhiin isaanii miidhaa deemuu fi akkasumas immoo madeessaa akka deemu akkasumas madaa'aa deemnaan amala kana dhiisuun cimaa akka deemu itti cimaa deema amala kana dhiisuun akkasumas daa'imman barsiisuun amma danda'ametti yeroo gocha kana ofirratti yaadatan akka dhiisan taasisuuf sirriitti irra deddeebi'anii barsiisuu. Hidhii isaanii xiqqoo yeroo madaa'u yeroo xuuxaa deeman yeroo jijiisaa deeman wanti kun dabalataan akka madaa'u ta'aa deema. Dabalataan madaa'uun kun immoo wanta kana dhiisuuf akka cimu taasisa jechuudha. Maaliif moor madaa'aa deemnaan moor gogaa deema waan ta'eef gogaa yeroo deemu immoo jiisuuf jedhanii amma arrabaan tuttuquun isaa hin oofu. Kanaaf dhiisuun itti cima jechuudha. Kana sirriitti irra deddeebinee barsiisuu qabna jechuudha daa'imman. Daa'imman barsiisuun amma danda'ametti yeroo gocha kana ofirratti yaadatan akka dhiisan taasisuu fi sirriitti irra deddeebi'anii amma guyyaa guyyaan osoo abdiin kutin moor wanta kana hidhii xuuxaa hidhii jiisaa deemnaan amma guyyaan turaa deeme dhiisuun isaanis cimaa deema jechuudha. Kanaaf wanta kana deddeebinee barsiisuu qabna. Amalli kun aarii ammaa qabaachuunis waan dhufuuf daa'imni sun tariitii wanti isa aarsu guyyaa guyyaan mana barnootaatti karaa irratti bakka adda addaatti wanti isa aarsu yoo jiraate wanti sana dhabamsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan immoo dibata adda addaa kanneen gogiinsa gogaa qaama keenyaa hir'isan kanneen akka vaaziliinii kan dibata adda addaa kan gogiinsa qaama keenyaa akka hir'isan taasisan isaan kana naannoo isaanii amma akka isaan dibatan taasisuu qabna jechuudha. Yeroo laafaa deema akka isaan amma hin jiisne isaan taasisa jechuudha. Kanaaf gogaan naannoo hidhii isaanii jiru hidhiin isaanii dabalatee amma lallaafuu qaba. Kanaaf vaaziliinii isaa ta'uu dibata adda addaa kan gogaa qaama keenya lallaafsan dibachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan wantoota mana keessatti argaman kanneen akka yeweeraa zayitii yookaan coconut oil kan jedhamu yeweeraa zayitii akkasumas immoo nuugii faranjii kanneen kana fakkaatan amala gogaan akka hin gognee fi akka hin oksisne taasisuu qabu waan ta'eef wantoota kana ganamaa galgala dibachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeweeraa zayit nuugii faranjii wantoonni akkasii kun sunflower oil warra jedhaman kun amala akka gogaan hin gogne gogiinsa akka hin godhan akkasumas immoo akka gogaan keenya hin oksisne taasisuu waan qabaniif akka daa'imman ganamaa galgala dibatan taasisuu. Wantoota kana raawwannee torba muraasa keessatti yoo dhiisuu baatan yookaan mallattoo infekshinii kan akka madaa'uu dhangala'aa godhachuu fi kan kana fakkaatan yoo jiraate ogeessa fayyaa yaalchisuun barbaachisaadha. Yookaan dhiisuu dide mana yaalaa geessuun yaalchisuun akka qoricha fudhatanii akka dhiisu taasisuun ni danda'ama jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Kanneen kanaan dura chaanelii kana subscribe godhaa kanneen like hin godhin like gochuun akka nama hordoftan isinaaf galatoomaa.